عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا أفروتوتا كينيوم كيسانو بغانغان وجراتن سنين جنة كنو أكا جابات فتولر أندرمني منا يالا وي كيس جرا عالتو توانا تيمي جنان إدو كان دوفي وان كان دوغامو صوبا جريت إدو كان دوفي چارا عالتون وانا دانا تيمتي جرتي إدو كان كيس جرا يو دكتورون نينا ديسان جي چارا عالتو بكا كيس جرو إسيني همي وان بكا كان إسي فيديف لي إسيني هما محمد مسكنتا كوتين هور دوفا سنين جن Non so che ma شربتيش mi koda beto kum yona yona Rambomsitu di pedame tu cakamadari Rambomsitu sil kadame kana bisatali Kanani tuntala dame dori rada dora Losha sora barte dame wati apabora Seseki kokolfi Tu malka kinarka Ya bonsitu ofi Marke ada marka Damenta da biya Si kalbina yanka Tatabachu ya damme Kumkumme yonaka Tatabachu ya damme Kumkumme yonaka Koda beto ora yona Koda beto ora yona Ori dalla tomni damme yemmu sirbaluno Akada biya damme yemmu olfacemno Gamana gamasi damme yemmu duedimno Bayi sengama dantalo yemmu nargan Mana kesan boro Ito komisana Nama sare teine Muka kuda jala Yo kudi suftahi Ada poti kenya Sirba kenya binintalo Nani kabdo tenya Argitanii jirtanii kabajamtoota afurtoota keenya turtii muraasaan booda walitti dachaanee jira. Viidiyoo yeroo doktora laachisuu isin agarsiisee jira. Doktortitti waraabuu hin dandeenye lammii biyya kanaa waan taateef viidiyoo ni sodaatu. Kanaaf isin waraabuu hin dandeenye fuula caaltuutiif televizyiina yeroo laachisu argitanii tan jedhee abdii guddaa qaba. Walumaa galatti caaltuun ulfooftee jirti baga gammadde. An dhugaa sin seenayyuu dhugaa waan natti wataatu ta'e argee jira amma baga gammadde. Kabajamtoota afurtoota keenyaa isiin ajitti illee muun saalfattee hin saalfattee dhugaa osoo hin ta'in sodaatteeti na himte akkana waan akkanaati jira. Ulfaa'uun ooluu maal naan jettee jennaan dhugaa dubbachuuf hin shakkille yookaan dhugaa ta'ullee ni mala wanni akkanaa kun ati bifa shakkiitiin illee laaltu jedhee mana yaalaa dhaquu qabnaa deemtee ilaalamuu qabdaa tamaam jedheeni tole jedhee akkasii isii fuudhee as fide isiin ajjittillee akkuma dur dubbadhe himuu sodaattee wanni himuu sodaatteef amala isaanii beektanii wayi natumaa yookaan maaliif ulfooftedhee wayi rifachiisaa maal jetteeti waan kana wanni akkanaa uumuun oolu jetteetti natti himte jechaadha. Akkasitti anis akka shakkeen hin hafne iddoo kana fidee kunoo televizyiina akkuma isin agartan kanatti televizyiina kaasee televizyiina laachisee kunoo ulfooftee jirti. Maasha Allah jedhanii isinillee maasha Allah sirraa jedhanii hajjitti ittuma namta kaajaaltu rabbi isaa dandeessi jiddumaan ati maaliif hajjitti moo sodaatte?
Aji yeroon biyyaa dhufeerraa qoricha fayyadamee jira qoricha bitannatti kenna. Ani immoo qoricha fayyadamuun barbaade yeroon bitannatti kennu qoricha gosaashaatti hin darba. Kanaaf isatti nu sodaadha. Aji amala isaa waan beekuuf. Ati ulfaa'uu waan barbaaddeef qoricha fayyadamuun feenicha. Feene. Inni akka ulfootu waan hin barbaanneef qoricha fayyadamee siin jira jechuudha. Kanuma jechiitiin jiru. Kanuma. Amma maaliif itti nu sodaadde? Amala isaa waan hin beekuuf nu sodaadha. Yoon itti malee waan hin tolanaan hin jenneef. Yoon ilmoo kanan barbaanne indaanatu barbaada waan ta'eef. Kanaafuu itti nu sodaadha amma ofumaan beekutti. Ofuma garaan koo guddatee argattu. Afaan isii irraa dhageettanii jirtanii anaanillee ka jette kanuma. Ajiin yeroo isiin dhuftee irraa jechaadha. Naqi isaa taa'u sumaati. Sadiq shooyyaa naqi. Laffee yeroo isiin dhuftee irraa dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Inni kiniina bitee fi kennee fi fayyadamee dhiyeen jechaadha. Osoo isiin waan takka hin jedhin jechaadha. Osoo isiin waan takka hin jedhiniin qorsa bitee itti kenne isiin qorsa san hin fayyadamne akkuma isin jette jechaadha. Ulfaa waan barbaaduuf asiin dura kan waliin tureen gayaa ammaan booda taphan barbaadu ilmoo irraa argachuu qaba kan jettu jechaadha yaannisi. Kana erga isiin itti himuu sodaatte anuuyyuu inshaallah kaameraa kaa'ee yookaan jalqaba isiin itti himeedhaani yookaan immoo ofumaa itti hima isiin waliin kaameraa boodatti duubatti jechaadha. Erga kaameraa dhaabsisnee kaanee booda isiin waliin akka ta'u mari'annee xumurree kaanee akkasitti yookaan itti hima yookaan itti tole yookaan immoo hiriyoota isaa tabiraatitti itti hima. Kana walumaa galatti caaltuu baga gammadde jennee ni jirra isinillee baga gammadde jedhaanii caaltuun baga gammadde jennaanii jechaadha. Mee jiddumaan caaltuu waan dagadhe jira yoo inni anaanillee siinillee hin barbaadu ofirraa baasii hin fedhu asin jedhe maal jetta? Yoon hin barbaadu jedhee barbaaduu dhiise ani nan guddifadha marakkoon qabu. Yaani ani ilman barbaade waan ta'eef nan guddifadha. Yoo inni sii ka'uu sin jedhu yoo na kelle marakkoon qabu rabbi jira. Yaani abdii guddaadhaan itti seentechaa waan kana itti amantee jechaadha. Akkuma agartan kana ofitti amantooma isii kana jechaadha. Isallee rabbi haa isallee nu qajeelchu jenna. Nu hundaafuu dhugaa dubbachuudhaaf akkanumaan sodaataa irra malee dura asiin dura yaadni isaa akkas waan ta'eef sodaataa irra malee tole jedhee illee taqabbaluu ni danda'a. Kun waan waggaa dabreerraa kaatee atillee akkas jette isiin illee an ofiitti himu atitti maal waliin naan jetteef waan asiin dura dabarsiteessan irraa kaateeti. Hundaafuu akka ajiin illee gammadu anillee garan maan abdii guddaa qaba. Isinin jenna isinillee akka gammadan iltan abdii guddaa qaba. Warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin barreessaa isin jenna. Hundaafuu caaltuun ulfooftee jirti baga gammaddee isin jenna. Yalla beena gala. Kasi